qabxiin shanaffaan mixirraa nuti barannu immoo waliin hojjechuu hojii garee teamwork isa jennu jechuudha. Mixaan waliin ta'anii mana jabaa ijaarratan mana mixaan ijaarte isinuu jabeenya isaanii caalaa beektan kun eessaa dhufe jennaan waliin hojjechuurraa dhufe cimanii hojjechuurraa dhufe. Mixaan wanni diqqoon sun waliin ta'anii akkas yoo hojjetan aniif ati garuu fakkeenya waaqaatti kan uumamne yaaduu karoorfachuu hojjechuu taayimii kenna sirriitti maneej godhachuu kan dandeenyu immoo ati walii gallee waliin hojjennee akkam ati sin lamaa walii galtanii warri amma waliin jirtan akka maatiitti akka sabaatti akka naannootti akka wal beekumsaatti walii galtanii waliin hojjettanii dhalootaaf eebba taatanii jechuudha maqaa waaqayyo ulfaatu tokkummaan humna jedhama sirriidha namni gaafa waliin hojjete seenaa jijjiira loomiin 50 nama tokkoof baadha. Nama 50 garuu faaya nama 50 garuu seesa kan jedhamus kanumaaf hojiin qofii keetti sitti ulfaate hiriyaa keetti waliin gaafa hojjettu fedhaaf dandeettii kan qabu kan si waliin hojjechuu barbaadu waliin gaafa hojjettu siif salphata waliin hojjetta waliin guddatta waliin misoomta waliin immoo dhalootaaf eebbateeta maqaa waaqayyo ulfaatu waliin hojjechuu waliin guddachuu waliin jiraachuu waliif jiraachuu kana waaqni nurraa barbaada dhiyoo kana waldaa makaana yesuus jamootti beeksisa tokkoon dhaga'e. Industrii waliif industrii jedhama namoonni kiristaanaa keenya waliif deebi'anii kan dhaabanii jechuudha. Waliif industiriin kuni kiristaanatu waliif deebi'anii misooma keessa investimentii keessa industrii keessa seenuu qabna. Hojjannee dhalootaaf eebba ta'uu qabna. Wangeelaaf kennuu qabna. Seenaa jijjiiruu qabna. Jedhanii waliif deebi'anii waan shanarratti hojjechaa jiran agammaatti dhagan dhagayetti baay'ina tole. Tokkoffarratti barnoota irratti hojjetu. Bakka adda addaatti mana barumsaa dhaabanii dhaloota barsiisuu dhaloota sammuu geeddaruu invest gochuu the greatest investment of all jedhu human capital. Tokkoffaan isa lammaffaa fayyaa irratti hojjannaa jedhan hospitaala gurguddaa dhaabnee afaan keenyaan sabni kun akka itti tajaajilamu gochuu jedha. Sadaffarratti immoo construction adda addaa irratti hojjannaa jedhan. Construction adda addaa irratti. Afuraffarratti immoo transportation irratti baasii gurguddaa bitnee sabni keenya akka itti tajaajilamu gochuu jedha. Shanaffarratti immoo agro industry yookaan immoo qonna ammayyeessuu irratti hojjannaa jedhan. Baay'ee natti tole. Gara hojiitti seenaniiru amma waaqayyo guddaa godhee isaanii eebbisu. Kanaafuu waaqayyo guddaa goonee galateeffachuu qabna. Waliin hojjechuu, waliin guddachuu, waliin misoomuu, waliin seenaa jijjiiruu. Kanaaf yuunivarsiitii irraa beekumsa qabatteerta teenaan qaxarrii mootummaa, qaxarrii abbaa dhuunfaa callaa hin eeggatin. Ati beekumsa qabdaa, ka garuu beekumsa hin qabne, kan qabeenya harkaa qabu taa'ee si eeggataa jira. Gara isaa deemi, biizines proposal qopheessi yookaan warra beekuun qopheessise. Ati beekumsaan inni immoo qabeenyaan waliin hojjedha, waliin guddadha, waliin misooma addunyaaf immoo eebbataa. Achumarraa jalqaba maqaa waaqayyo ulfaatu. Qofii keetti hojjattee, qofii keetti barattee biyya jijjiiruu hin dandeettu. Qofii keetti eessa gahuu hin dandeettu. Qubi tokko fuula dhiquu hin danda'u. Qubi tokko fuula dhiquu hin danda'u ijjuma. Garuu immoo shan gaafa ta'e immoo laalaka. Gaafa 10 ta'u immoo laalaka. Just like that. Waliin hojjechuu, waliin misoomuun akkasumaa jechuudha. Waliin guddachuu, waliin jiraachuu, waliif immoo jiraachuu. Buleettiin keenya faarfattuun kibbana shitaan akkas jettee faarsiti yeroo tokko. Amma garuu guyyaatu dhufe guyyaa hiikamaa. Okkoluun afeeraa ka'ee na deemaa jette. Ani immoo zeemaa ishee isin duratti kun eeyyama ishee gaafadhe akkas jedha zeemaa isheetiin. Amma garuu guyyaatu dhufe guyyaa tokkummaa wal qooduun afeeraa kaaneet hojjanna. Wal qooduun afeeraa kaaneet hojjanna. Wal qooduun afeeraa waliin guddanna. Haleluuyaa. Waliin hojjechuu barri wal qooduu barri wal haquu acuucuu barri wal qoqoodanii atachi deemi jechuu sun waaqayyo nurra dabarseera. Amma barri kun baratti waliin hojjetanii baratti waliin guddatanii seenaa dhalootaa jijjiiranu addunyaaf eebba ta'anu maqaa waaqayyo ulfaatu. Oduu gammachiisaa siif qaba. Ati nama kakuuti. Nama muudaati. Waaqis kakuu siif gale. Yoomiyyuu hin duugu. Inni amanamaadha. Akkuma obboleessi keenya guyyeen keetii akkas jedhee faarse. Ana waliin illee atillee akkas jedhee faaruu kana faarse. Akkas jedhee guyyeen. Kakuu qaba. Hojjuu qaba. Muudaa qaba. Muudama qaba. Kanaafuu hin deebi'u. Gara duuba. Hin deebi'u ani gara duuba. Kanaafuu diina kiyya. Gorina dura. Diina kiyya. Gorina dura. Ankakuun ka'eera kakuu kiyya argu malee hin deebi'u jedheera ge'u malee hin deebi'u jedheera. Haleluuyaa. Akkas jedhee itti baay'ee kakuu qaba jedhin waaqayyo kakuun gara lafa kanaa si fide. Kanaafuu akkas jedhee si fixuu barbaada. Qabxiilee 5 mixirraa baratta. Karooraan qajeelfamuu, cimanii hojjechuu, qusachuu, yeroo haalaan itti fayyadamuu, waliin hojjechuu. Kanaafuu waaqi mul'ata guddaan akkasii eebbisu. Akkas jedhu dream big jedhu yeroo baay'ee mul'ata guddaa qabaachuu
Start small jedhu waanuma xiqqaarraa immoo jalqabu start today jedhu isa sana immoo waa ardhumaa jalqabu. Kanaafuu anillee kanumaan si eebbisee fixadha. Waaqi maqaa Yesuus Kiristoositiin mul'ata guddaan si eebbisu. Maqaa Yesuus Kiristoositiin waanuma xiqqaa harkaa qabdurra jalqabee si eebbisu. Maqaa Gooftaa Yesuusitiin ardharra jalqabee sammuu banameen ilaalcha badhaan maqaa Yesuus Kiristoositiin eebbifame. Dhalootaafis eebba ta'e Gooftaan guddisee si haa eebbisuuti.